raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Harkafuun ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar. Oduu har'aa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin an Iftuu Galataati. Waraanni bilisummaa Oromoo lola zooniilee adda addaatti waraana mootummaa waliin godhaa jiruun injifannoo gonfachuu beeksise. Godina Baalee magaalaa Agarfaatti mucaan waggaa 14 maqaan isaa Abdul Waahid Abubakar jedhamu poolisoota mootummaatiin hidhamuun ibsame. Godina Harargee lixaa aanaa Cirootti hidhattoonni bilxiginnaa shanee deeggartan jechuun uummata nagaa ajjeesuu akka itti fufee maddeen RDS himaniiru. Kunneen oduuwwan hangafoota guyyaa har'aati. Amma tokko tokkoon isin biraan gaha. Waraanni bilisummaa Oromoo lola waraana mootummaa bilxiginnaa waliin gochaa jiruun bakkoota akka zoonii giddugaleessa, zoonii kaabaa, zoonii kibbaa, zoonii kibba bahaa, zoonii bahaa fi zoonii lixaatti injifannoo gurguddaa galmeessuu beeksiseera. Dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo idil addunyaa ibsa baaseen injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonota kanneen irratti argateen waraanni mootummaa hedduun ajjeefamuu fi madaa'uu maddiitti meeshaa waraanaa hedduu irraa hiikuun mooraa qabsoof galii akka godhe ibseera. Akka ibsi ba'e kun addeessutti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraana mootummaa irratti muddee 2 bara 2014 godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee bakka addaa Haroo Qarsaa jedhamutti fudhateen loltoota mootummaa 43 ajjeesee hedduu madeessuu dabalataanis waraanni bilisummaa Oromoo muddee 4 bara 2014 aanaa Fantaallee iddoowwan garaagaraatti tarkaanfii wal fakkaataa fudhachuu maddiitti godinichuma aanaa Liiban Cuqqaalaatti muddee 6 bara 2014 waraana mootummaa paatrooliin imalaa ture haleeluun 7 ajjeesee hedduu madeessuun meeshaa waraanaa adda addaa akka booji'ee ibseera. Akkasumas zoonii kaabaa godina addaa Oromiyaa Walloo aanaa Daawwetti lola waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti muddee 4 bara 2014 gaggeeffameen waraanni bilisummaa Oromoo irra aanuu beeksiseera. Dabalataanis waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa lola yeroo garaagaraatti waraana mootummaa waliin godina Gujii aanota akka Goorodoolaa, Negellee Booranaa, Liiban, Sabbaa Boruu fi Wadaraatti taasisaa tureen mooraa waraana mootummaa haleeluun walumaa galatti godina Gujii qofa keessatti loltoota mootummaa hedduu ajjeesee hedduu madeessuu beeksiseera. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa godina Arsii lixaa aanaa Heebanitti loltoota mootummaa 12 ajjeesee 15 akka madeesse ibseera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa godina Harargee bahaa aanaa Cinaaksam bakka Dawwee Kooraa jedhamutti waraana mootummaa haleeluu beeksiseera. Ittuma dabaluun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa muddee 4 bara 2014 aanaa Waamaa Hagalootti lola guddaa gochaa tureen loltoota 250 ol madeesse magaalaa aanichaa kan taate mootee to'achuu maddiitti waraana mootummaa oraalii lamaan magaalaa Naqqamteerraa gara Baakkoo Tibbee deemaa ture irratti tarkaanfii fudhachuun barbadeessuu beeksiseera. Dabalataanis muddee 5 bara 2014 godina Wallagga bahaa aanaa Nunnuqumbaatti waraana mootummaa laga dhidheessaa ce'uun aanicha qabachuuf yaalaa ture irratti tarkaanfii fudhachuu maddiitti godinichuma aanaa Jimmaa Arjootti waraana mootummaa Beddelleerraa aanicha qabachuuf garas imalaa ture haleeluu beeksiseera. Akkasumallee waraana mootummaa magaalaa Asoosaarraa ka'ee oraalii 8 socho'aa ture irratti tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo godina Wallagga lixaa aanaa Beegii keessatti irratti fudhatee loltoota 150 ajjeesuun hedduu madeessuu ibsi injifannoo waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisuun ba'ee ifoomseera. Kan gabaase Wabii Waaqooti. Godina Baalee magaalaa Agarfaatti mucaa xiqqaa waggaa 14 maqaan isaa Abdul Waahid Abubakar jedhamu qaamota nageenyaa mootummaatiin ukkaanfamee hidhamuun dhaga'ame. Jiraataan naannichaa tokko akka jedhutti obboleessi mucaa hidhamee kanaa ajjeefamuu artist Hacaaluu Hundeessaa walqabatee akkuma nama kamittuu birmatee yeroo ammaa waggaa tokkoof walakkaa oliif mana hidhaa keessatti akka argamu dubbata. Arafat Abubakar guyyaa waxabajjii 23 ajjeefamuu Hacaaluu Hundeessaatiin walqabatee birmannaa isaaf ba'e irratti
irratti inni isaa qadhabee hayti isaa osoo hin argamin amata takkaaf baatii ja'a ol mana hidhaatti hiraarfamutti otoo jiru obboleessa isaas mucaa barataa kutaa 10 ture umriin isaa amata 14 qaasoo irraa deemee maatii dubbisuuf osoo deemu jiru hidhattootaan marfame. Mucaan kun magaalaa Roobeetti barataa kutaa 10 yoo ta'u maatii ilaalchaaf gara qe'ee maatii isaa deemee wayita jirutti poolisoonni fi milishoonni naannoo dhukaasa irratti banuun qabanii reebicha hamaa irratti gaggeessuun magaalaa Agarfaatti akka hidhan hima. Hidhataa Tolaa Hajjimaan meetiin durfaman naannoo mana dhaqoon erga mucaan gara maatii dubbisuuf dhufe booda marsaniiti ajaja 5 qabda ajaja 5 baattee dhufte jaaniiti marsanii sana booda immoo ni reebanii daa'imas waan ta'eef jalaa fiigee achi booda dhukaasa rabbananii rabbiin ni baase san booda reebicha garaagaraatiin hanga ammaatti garuu magaalaa Agarfaa taa'u jira. Bilbila isaa sakatta'uun suuraa hidhamtootaa fi garee qabsoo hidhannoo gaggeessanii erga keessatti arganii booda ergama 5 qabda jechuun mana murtiitti dhiyeessuuf umuriin isaa waan hin eeyyamneef mana hidhaa magaalaa Agarfaa keessatti dararamaa akka jiru dubbata. Wanni jaaniin bilbila keessa suuraa Jawaarii fi Marroo arganii akka nam tokkotti daa'ima garuu hanga ammaatti mana murtiitti hin dhiyaanne mana hidhaa keessatti hanga Jawaarii fi Baqqalaan fa'aa ba'anitti atis asuma keessa turtaa jaanii achumatti sodaachisuu jiranii wa'ennus ergee Jawaar Maalkeetii waanuma garaagaraa gaafatu jiran achi keessatti. Wabii Waaqotu gabaase. Giddugala Oromiyaa godinoota adda addaa keessatti uummanni shakkii shanee deeggartu jedhuun dararamaa jiraachuun dhaga'ame. Walwaraansa hidhattoota mootummaa Bilxiginnaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti naannoo magaalaa Finfinnee dabalatee giddugaleessa Oromiyaa godinoota adda addaa keessatti cimaa dhufuu hordofuun shakkii shanee deeggartan jedhu qofaan hidhattoonni Bilxiginnaa hidhaa fi saamichi cimaan uummata irratti raawwachaa jiraachuu odeeffannoon maddeen keenya iddoo garaagaraarraa nu dhaqqabeerraa hubachuun danda'ameera. Gama biraatiin hanqina bajata mootummaa Bilxiginnaa mudateen walqabatee uummata qaala'insa jireenyaa hammaataan kiyyeeffamee rakkachaa jiru irratti raayyaa ittisa biyyaa naannoo isaanii qubatee jiru akka sooraniif dirqisiifamaa kan jiran yoo ta'u namoota ajajatti kenname kan hin raawwanne irratti immoo mootummaan tarkaanfii hidhaa fi qabeenya isaa dhaaluun waraanaaf oolcha jechuun karaa dabballee fi milishaa gandaatiin doorsisaa jiraachuu odeessi maddeen keenya nuun gahan ni mirkaneessa. Gochaaleen akkanaa naannoowwan waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa itti fudhachaa jiru keessaa godina Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa fi naannoo Finfinnee yoo ta'an injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa kanneen biroo keessatti fudhachaa jiruun ammoo duulli dargaggoota Oromoo hidhuu fi ajjeesuu akka malee hammaachaa kan dhufe yoo ta'u godinaalee Harargee lamaan Baalee fi Arsii keessatti tarkaanfii hidhattoonni Bilxiginnaa fudhachaa jiraniin namoonni haala kanaan duraa turerraa addatti ajjeefamaa fi hidhamaa jiraachuu odeeffannee jirra. Liiban Jaarsotu gabaase. Godina Harargee Lixaa aanaa Ciroo Araddaa Waaccuu Odaa Leemman keessatti hidhattoonni Bilxiginnaa shakkii shanee deeggartan jedhu qofaan qonnaan bultoota dargaggootaa fi hawaasa nagaa ajjeesuu saamuu fi jimlaan hidhuu itti fufanii jiraachuu maddeen RDS'tti himaniiru. Duula saamichaa hidhaa fi ajjechaa hidhattoonni Bilxiginnaa qonnaan bultootaa fi hawaasa nagaa irratti gaggeessaa jiraniin muddee 5 bara 2014 dhukaasa bananiin namni maqaan isaa Nuuree Abdul Habib Abbaas jedhamu yoo ajjeefamu dargaggoonni maqaan isaanii Darajjee Ayyalaa, Boonsaa Sheek Aliyyii fi Yaared Ayyaanaa rasaasaan garmalee rukutamuun jabduutti miidhamuun himameera. Gochaa sukkanneessaa hidhattoonni Bilxiginnaa godina Harargee Lixaa aanaa Ciroo keessatti qonnaan bultoota nagaa homaa of harkaa hin qabne irratti gaggeessaa jiran gochaalee kanaan dura uummata Oromoo irratti godhamee hin beekne kan jedhu maddi keenya kun gara jabummaan hidhattoota Bilxiginnaa ammoo nama ajjeesanii awwaala dhorkaa kan jiran akka ta'e mirkaneessee jira. Mana keessatti reefka dhaqaadhaa fi tigiidhaan tumaa turanii kanaaf taa'ee awwaaluu qabaa miti awwaalamuu kan ta'uwwanii reefka mana keessatti tumaa turanii hanga ammatti mana namaa hanga mana 11 barbadaa'e masiin qonnaan bulaa uleen tumaanii wasaasadama warreen kalee nama tokko jechuudha tumamee wasaasadaan fuudhamee karaa hospitaala yeroo gaggeessan. Uummanni Oromoo ajjechaa sukkanneessaa hidhattoonni Bilxiginnaa teessoo fi aangoo Koloneel Abiyyi Ahmad tiksaa jiran uummata Oromoo kutaalee adda addaa keessatti irratti raawwachaa jiran callisee ilaaluu osoo hin taane tokkummaadhaan sagalee walii ta'uun sirna kanarratti finciluun mirga isaa kabachiifachuuf waliif birmachuu akka qabu dhaamee jira. Uummanni Oromoo yeroo baay'ee tokko ta'anii waliin sagalee ta'uudhaa fi tokko gisee argan takkaratti warri qotee banamu argan bira dhagaan taa'uu danda'in walii sagalee ta'anii qeerroo fi dargaggoonnii fi qarreen hundi bakka jiran qonnaan bulaa namni guddaa danda'in waliif birmachuu qabanii jira.
godina shawaa lixaa aanaa jibaatitti humnoonni garee finxaaleeyyii amaaraa namoota nagaa ajjeesuun dhaga'ame. godina shawaa lixaa aanaa jibaat keessatti humnoonni finxaaleeyyii amaaraa ammallee namoota nagaa ajjeesaa jiraachuu jiraattonni RDS'tti himan. akka maddi keenyi tokko ibsutti humnoonni finxaaleeyyii kun muddee 5/2014 aanaa jibaat ganda qonnaan bulaa adaamii ukkee jedhamutti namoonni armaan gadii hundee fayyisaa caalaa fayyisaa gammachuu baqqalaa warqinaa gonfaa katamaa tasfaayee fi tasfaayee isheetee abbaa fi ilma qalbeessaa finxeessaa fi gammachuu fayyisaa walumaa galatti namoonni 8 ajjeefamuu yoo ibsu namni milishaa gandaa ta'ee fi humnoonni ajjechaa kana raawwatan akka to'ataniif qooda kan fudhate namoonni 6 ajjeefamuu quba qabaachuu dubbata. nama 6tu du'e jechuu odeeffannoon qaba. aanaa noonnootiif aanaa jibaat gidduudha jira. deebi'an immoo iddoo sanatti akkuma dingataan ramadamee dingata dhaqe malee namoota kana akka namni warri ajjeese dhufees immoo 5 ajjeefne nuun jedhee namoota kana immoo warra baandiraa abiin qabatee deemuun hirkatti arginee nutu qabe. humnoonni kun alaabaa minilikii fi meeshaa waraanaa baatanii socho'aa akka turan ibsee yeroo qabanii waajjira bulchiinsa aanaa noonnoo geessan gareen kun qaama mootummaan akka ijaaramee fi kan isaan ajjeesanis uummata nagaa osoo hin taane shaneedha jechuun akka gadhiifaman hima. masaaraa 24 akka nutti kennanii aanaa jibaatu ijaaree jedhanii kanaaf nuti qabuu malee waan ta'eef hin beeku waajjira aanaa noonnoo galchineerraa yeroodhaaf immoo har'a gallakkifamii aanaa isaaniitti deebi'aniiru. aanaan jibaat immoo uummata nagaan ajjeefne shaneedha jedhamee. bulchiinsi aanaa jibaat shanee malee namni nagaa hin duune jedhee himuun gama oromootiin namoonni hedduun hidhamanii jiraachuu ibsee qaamota alaabaa minilikii fi meeshaa waraanaa baatanii socho'aa turan qabatamaatti qabuu ibseera. namoonni immoo aanaa noonnoo keessaa iddoo sanatti argaman amma gara harka seeraa jala jiru natti fakkaata. qabuu malee dirqama immoo qulqulleeffachuus hin dandeenyu garuu alaabaa sana kan nuti qulqulleeffannee finnee waajjiratti kennine. gareen humnoota finxaaleeyyii amaaraa kunneen abiniin ijaaramanii naannicha keessa socho'aa akka turan ibsuun harka kennadhaa jennaan isaanumarratti dhukaasa akka banan milishaan kun ni dubbata. harka kennadha jennaan didanii nurratti dhukaasaniiru garuu namni nu keessaa rukutames hin jiru. meeshaa seeraan alaa shugguxii nurraa fuudhanii waan akkasii jira. qabee giddi keessatti harcaasuu malee kana waan jira bira sin naqnes qaama isaa mootummaa bira sin naqnes nan laallatus waan ta'eef akkuma waraanaatti jara keessaa rukutame qaarizaadhaan baatanii deemu. dhukaasa kaan nutti dhukaasee kaan immoo laga seenee warri hidhannoo guutus qabu. jarri sun immoo dingata gaa qabnee gara seeraatti dhiyeessine. gareen kun baay'inaan namoota 54 yoo ta'an yeroo darbees ajjechaa isaan raawwatanii namoonni baay'een lubbuu dhabuu ibsee ammas hidhannoo guutuu waliin socho'aa akka turanii fi to'annoo jala oolchuu malee dhimmicha hordofuu akka hin dandeenye hima. kan yakka jaraa qoratees yaa waajjira bulchiisaa ta'a. kanaan duras immoo aanaa noonnoo keessatti boolla tokkotti namoonni 13 awwaalameera naannoo qimbeerratti meeshaa adda addaa immoo boombii kilaashii baay'ee waraa kaan eeboo qabatee jira. waliigala namni immoo nama 54. humnoonni kunneen saba amaaraa keessaa walitti dhufuun ijaaraman ta'uu ibsee mootummaan qaamota kanneen akkamittiin gadi dhiisuu danda'e gaaffii jedhuuf hubannoo akka hin qabne ibseera. gosa gosaan akka manzee akka marraabeeti akka gondoree kan gurmaan abiniin deeggaramudha. yeroo baay'ee immoo aanaa akka noonnoo keessattuu yeroo baay'ee abiniin kan socho'aa turan baay'ee. wabii waaqotu gabaase. egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaati sagantaa fi waliin turtii gaarii qabaadhaa. dabartuu gabbaan gadaa yootti boonanii weelluu malee saba yoo mandha'e waaqa turoobaa yookaan anjilaaf ba'e marree. Nadhii aadaa. qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee himamee fi barreeffamee hin dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa.
Ashamaa akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophii keenya nadhii aadaa har'aatiin qaroomina sirna gadaa keessatti ulaagaalee abbaan gadaa guutuu qabu mata duree jedhuun waan qabannee dhiyaanne qabnaa haga xumuraatti nu waliin tura. Qopheechaan qophii tanaa Lammii Jabeessaa Gulaalaan Duubee Wayyeechaa dhiyeechuun kan isin biraan ga'u mo'an Gurmeechaa Gammachuuti. Gadaan dadii namaa loontuu horaa duuloo waraanni ifaa deemu yoo lola. Gadaan sirna ruqoolee sirnoota hedduu of keessaa qabu. Gadaan sirna guutuudha kan jedhamuufis kanumaafi. Sirni gadaa sirna bulchiinsa uummata Oromoo umurii fi gulantaadhaan tartiibessee gurmeessu. Kana jechuun sirni gadaa sirna bulchiinsa uummataa qofa jechuus miti. Aadaa fi amantii dabalatee diimokiraasii, hawaasummaan, diinagdee fi siyaasni illee sirnuma gadaa keessatti argamu. Gadaan dhaloota hundaaf dalagaa qoodee hirmaachisa. Gadaan sirna bara tokkoon hundaa'e yookiin kalaqame otoo hin taane muuxannoo Oromoon jaarraa hedduuf qaburraa ijaarame. Kun immoo sirnoota bulchiinsa addunyaarra jiran keessaa kan umuriin dheeraa qabu, filatamaa, jaalatamaa, bilchaataa, mijataa fi hangafa isa taasisa. Sirni gadaa gogeessa gadaa yookiin sadarkaa gadaa 5 qaba. Maqaan gogeessa shananii iddoo hundatti wal fakkaataa miti. Gogeessi tokko waggaa 8-8 baallii walirraa fudhatee biyyaa fi uummata bulcha. Baallii kan fudhatus gogeessa gadaa itti aanee biyya bulchuuf qophaa'e. Aangoon gogeessa 5 kanaa waggoota 40tti ta'a. Gadaan tokko waggaa 40tti naanna'ee wal ga'a jechuudha. Kana jechuun ammoo marsaan gadaa tokko waggoota 40 qabaa jechuudha. Haaluma kanaan uummanni Oromoo hundi umurii kamiyyuu keessa jiru namni tokkolleen otoo nafin gogeessa 5 keessaa tokko keessatti miseensa ta'ee hammatama. Namni tokko gogeessa adda addaa keessatti hin hirmaatu. Daa'imman dhalatan kamiyyuu gogeessa gadaa 5 sana keessaa miseensa gogeessa tokko keessatti hammatamu. Hunda hammataa ta'uun gogeessa sirna gadaa kunis qaamni aangoof jedhee walitti inaafuu fi qottisu yoomillee akka hin jiraanne taasiseera. Erga waa'ee sirna gadaa muraasa hanga kana isiniif ibsinee mee maalummaa abbaa gadaa, itti gaafatamummaa fi ga'ee isaa bal'inaan waliin haa ilaallu. Haaluma yeroo biyya keenya keessatti deemaa jiru ilaalchisee maalummaa fi ga'een abbootii gadaa maal isa jedhu waliin haa ilaallu. Eegina muudhaan saakaakoo safuun wattiksa keenya Oromooni. Abbaa gadaa jechuun aangawoota umuriin isaanii gadoomsee bulchiinsa sirna gadaa keessatti nama hirmaatu kan akka bulchaatti dorgomee uummataan filatamee deebisee uummaticha hoogganu jechuudha. Sirna gadaa keessatti gadoomanii filannoodhaan abbaa gadaa ta'uun ulaagaa fi adeemsa yeroo dheeraa kan gaafatu yoo ta'u, sirni filannichaa maatii, gosaa fi hayyoota hunda hirmaachisa. Ulaagaalee filannoo abbaa gadaa keessatti godhamuuf sadarkaalee sirna gadaa keessa darbuun ijoo fi murteessadha. Dabalataan ammoo ulaagaaleen bu'uuraa kanneen akka cimina dhuunfaa, ga'umsaa fi beekumsa, seenduubee gaarii qabaachuu, amanamummaa, alloogummaa, haqummaa, iftoominaa fi ofitti amanamummaa qabaachuun fa'aa hedduu barbaachisoodha. Sadarkaa gadaa keessatti abbaa gadaa ta'uuf cimina dhuunfaa kan jedhamu keessaa gootummaa, obsaa fi gara bal'eessa ta'uu, dandeettii nagaa buusuu fi dubbii qajeeluu fa'aa qabaachuun hedduu barbaachisaadha. Namni abbaa gadaa ta'u egaa bifa kanaan sadarkaalee adda addaatti ciminni isaa hawaasa bal'aadhaan madaalamaa deema malee guyyaa filannoo sana qofa kan ilaalamu miti. Kana malees abbaa gadaa ta'uuf ulaagaaleen biroo ilaalaman beekumsa waa'ee aadaa, duudhaa, falaasama hawaasichaa fi daangaa biyyaa beekuuti. Beekumsii fi hubannoon abbaan gadaa saboota ollaa Oromoo jiraniif qabus ni iyyafatama. Haalli inni dubbii itti dubbatuu fi yoo dubbates nama amansiisu sirnaan ilaalama. Kana malees seeraa fi heera gadaa beekuu, kabajuu fi kabachiisuu danda'uun, haqa eeguu fi dandeettii murtoo haqaa kennuu qabaachuun madaallii filannoo abbaa gadaa ta'uuti. Beekumsii fi dandeettiin abbaa gadaa kunneen immoo sadarkaalee gadaa keessa darban sana keessatti kan horatamanidha. Namni abbaa gadaa ta'u gochoota ceeraa yookiin yaraa fi fokkoo kan akka hannaa, soba, loogii fi kan kana fakkaatan irraa nama bilisa ta'e. Dabalataan warroomuun yookiin bultii qabaachuun, safuu beekuu fi naamusa gaarii qabaachuun abbaa gadaa ta'uuf kaadhimamuufiyyuu ulaagaa ijoo sirritti ilaalamu. Namni abbaa gadaa ta'u maatii fi gosa isaarra darbee nama hubataa, hawaasa keessatti jaalala, kabajaa fi ilaalcha gaarii qaba. Ummata bulchu hunda ija tokkoon ilaala. Quuqama ummataa qaba. Abbaan gadaa aantummaasaa gosa irraa dhufeef otoo hin taane hawaasa hundaa fi biyya isaa Oromootiif ta'uu qaba. Dhugummaan aantummaa nama kanaas gogeessa yookiin sadarkaa miseensa gadaa keessatti
ummataan madaalamee seeccamee adda ba'aa deema. Bulchiinsi sirna gadaa fi dimokiraasiin ammayyaa wal fakkeenya hedduu qabu. Kana jechuun ammoo bulchiinsi sirna gadaa fi bulchiinsi dimokiraasii ammayyaa tokko jechuu miti. Bulchiinsi dimokiraasii warra dhiyaa kan Awurooppaa fi Ameerikaa sagalee caalmadhaan filannoo mo'achuutti yoo amanu, gadaan Oromoo wal hubannaa fi wal geettitti amana. Dimokiraasii of majority versus dimokiraasii of consensus jennee gargar qooduu dandeenya. Dimokiraasiin Oromoo hunda hammataadha. Kan warra dhiyaa garuu sirna bulchiinsaa qofarratti xiyyeeffata. Siyaasa dimokiraasii warra lixaa keessatti namni filannoof dhiyaatu tokko aantummaansaa inni guddaan paartii isaatiifi. Gadaa keessatti garuu aantummaan abbaa gadaa inni guddaan gogeessa yookiin miseensota sadarkaa gadaa tokko keessa jiraniif otoo hin taane uummata isaa fi biyya isaatiifi. Filannoo abbaa gadaa keessattiyyuu ulaagaan kun akka malee murteessituudha jedhama. Cufaayyuu abbaa gadaa ta'anii filatamuuf ulaagaa murteessan uummataaf amanamaa ta'uudha. Namni kofoo uummataa saaqu yookaan iccitii uummataa fi biyyaa ormaaf dabarsee kennu sadarkaa kamittuu hooggansa gadaatiif hin dhiyaatu yookaan hin kaadhimamu. Namni abbaa gadaa ta'uuf deemu akka ulaagaa filannootti sadarkaalee gadaa dabballeetii hanga doorii keessa darbuun dirqama wanta ta'uuf sababa qaba. Sababni isaas sadarkaalee kanneen keessatti seeraa fi heera gadaa tooftaa wallabdeen ittiin hiikamuu fi duudhaa fi safuu Oromoo baratu waan ta'eefi. Akkasumas namni abbaa gadaa ta'u leenjii adda addaa fudhatee jabina qaamaa fi beekumsa sammuu sadarkaa keessa darbu hunda keessatti gabbifata. Namni abbaa gadaa ta'u kan uummanni isa beeku oduun osoo hin taane hojiidhaanis jechuudha. Kanuma cimsuuf jecha kan heera gadaa keessatti yeroo namni abbaa gadaa ta'uuf dorgomu itti qoratamu kan hammatame. Duudhaa teenyaa sirni dimokiraasii gadaadhaan nu bulchaa turan hayyoonni. Haa ta'u malee yeroo as dhiyoo kana aadaa fi duudhaan gadaa kun daandii Oromoo durii ganamaarraa maqaa dhufeera. Keessattuu erga waggoota 3 as sirni bilxiginnaa kun aangoo siyaasa biyya kanaa fudhatee eenyummaa fi sabboonummaa Oromoo gadaan leellisu laaffisuuf ofitti amanamummaa abbootii gadaa irratti dhiibbaa yoo godhu mul'ata. Safuu Oromoo fi waan heera gadaa faallessuun yoo mootummaan sadarkaa gogeessa gadaa malee abbaa gadaa ofumaaf muudaa oolu argaa jirra. Kun ammoo akka heera gadaa fi adeemsa gadoomutti ceera. Jaarsa gogeessa gadaatiin umurii gadaa mojjii keessa jiruun yoo mootummaan akkuma feeten ati abbaa gadaatti jedhee muudu kana uummanni Oromoo mataansaa callisee ilaaluun ammoo yakka seenaa ofirratti hojjechuurraayis addaa miti. Warri karaa duudhaa gadoomurraa faallaa ta'een maqaaf abbaa gadaa ofiin jedhan kunis aantummaan isaanii mootummaa isaan achi kaawwateef malee uummata Oromoo fi biyya isaaniif miti jechuudha. Kanaaf abbaa gadaa otoo hin taane abbaa garaa ta'uu isaaniiti. Bakka diggisiin qophaa'e hundatti kajeellaa deemanii firfaarii nyaatanii durgoo fudhatanii dhara haasa'aa oolu. Isaan kun warreen qaanii hin beekne warra ofiif salphatanii Oromoo salphisuuf dalagan dabballee bilxiginnaati malee abbootii gadaa Oromoo miti. Jarri duudhaa fi safuu heera gadaatu hin beekan. Abbaan gadaa itti waamamni isaa gogeessa gadaa isaa dabalatee uummata Oromoo waliigalaatiif ta'uu qaba. Itti gaafatamni abbaa gadaa tokko biyya isaa Oromiyaatiif ta'uu qaba malee paartii bilxiginnaa yookiin nugusa biyya bituuf haati kiyya abjuu naaf agarte jedhee munaaguuf ta'uu hin qabu. Abbaan gadaa uummataan hin filamnes uummata irratti hojjeta malee uummataaf hojjechuu hin danda'u. Itti gaafatamummaa fi ga'een hojiisaas shiraa fi yakka malee faayidaan uummataaf kennu hin jiru. Abbootiin garaa bilxiginnaa bara kana kajeellaa hoteelaa fi bakka diggisiitti akka tisiisaa hursaa oolan akkuma bishaan jal'isiirraa garuma jal'isanitti jigu. Abbootiin gadaa akkasii osoo Oromoon roorroo fi gadadoo keessa jiru uummata isaaniirraa gurra cufatanii taa'aa turanii dhiyeenya kana ammoo mootii bilxiginnaa isa Oromoo ajjeesaa jiruuf beekamtii kennanii ati abbaa malaati jedhanii yoo isa moggaasan agarree jirra. Chaffe taa'essi seera dhangalaasaa achi waraabanii galuu abboonni. Ga'ee fi itti gaafatamummaan abbaa gadaa inni sirriin tumaa heera gadaa keessa taa'ee jira. Garuu jarri kanaaf dhimma hin qaban. Ga'ee fi itti gaafatamummaan abbaa gadaa ijoon adeemsota seeraa wixinuu labsuu fi hojii irra oolchuu hordofuu, nageenya biyyaa fi uummataa tiksuu, qabeenya uumamaa sirnaan bulchuu fi jiloota adda addaa raawwachuudha. Akkuma hundi keenya beeknu erga impaayerri Itoophiyaa Oromoo koloneeffattee Oromoon abbaa gadaatiin bulee hin beeku. Abbootiin gadaa amma jiranis biyya bulchuu hin danda'an. Biyyi kan jirtu sirna nafxanyaa jala. Haa ta'u malee abbootiin gadaa aangoo siyaasaa qabaachuu baatanis
waan faallaa sirna gadaa hojjechuu, waan safuu gadaa xiqqeessu hojjechuu hin qaban. Yoo xinnaate waan aadaan isaan irraa eegu, waan uummanni ittiin saalfanne dalaguutu irraa eegama. Akka aadaatti abbaan gadaa hoogganaa bulchiinsa sirna gadaa waan ta'eef, waggoota 8 biyya bulchu keessatti waan hojjechuun isarra jiru dhaloota barsiisutu irraa eegama. Akka Oromoon deebisee biyya isaa deebifatee sirna gadaatiin of bulchu gochuuf tattaafachuutu isaan irraa eegama ture. Itti gaafatamummaa abbaa gadaa keessaa inni tokko gumii waggaa 8 taa'u keessatti seera haaraa baasuu, seera dura ture fooyyessuu, seera tumame labsuu fi barsiisudha. Gama siyaasatiin hojiirra haa ooluu haa dhiisuti abbootiin gadaa jirra jedhan kunniin seera ummataaf ni fayyada jedhan kan bara kanaa waliin wal simsiisuu fi kan hundee gadaarraa hin maqne tumuu fi labsuutu isaanirraa eegama ture. Abbootiin gadaa bilxiginnaa garuu seera nugusni sirna abbaa irree wixinee itti kennu lallabu. Abbaan gadaa haaraa filatame tokko qabiyyee seera haaraa tumamuu irratti mari'achuu otoo hin eegalin dura abbaan gadaa haaraa filatame sun buttaa qala. Haaluma kanaan jilli sun faajjii gadaa fi aadaa Oromootiin faayamee gaggeeffama. Dhimma faajjii gadaa fi odaa Oromoo ilaallatu yeroo biraa isiniif dhiyeessina malee har'a yeroo qabnu waliin bal'isnee isiniif dhiyeessuu hin dandeenyu nu offalcha. Adeemsa jila abbaan gadaa gaggeessuu keessatti gumiitumaa fi lallaba seera haarawaa osoo hin labsamin namni kamiyyuu yaada kennuuf mirga qaba. Abbootiin gadaas erga seera sana gumii waliin irratti mari'atanii wixinanii xumuranii booda miseensota gogeessa gadaa fi hawaasa bal'aa waliin ta'uun waaqa irratti kadhatu. Keessattuu biyyaaf nageenyi akka bu'u, roobni akka hin banne, dhibeen akka biyya miineef waaqa kadhatu. Hormaataaf waaqa kadhatu. Seera tumame kanas hojiirra oolchuuf itti gaafatamummaa olaanaa kan qabu abbaa gadaa ta'us hawaasni bal'aanis ga'ee mataasaa ta'e qaba. Nageenya hawaasa bal'aa tiksuu fi sarbama daangaa ittisuu irratti abbaan gadaa fi caasaan bulchiinsasaa itti gaafatamummaa olaanaa qabu. Kunis abbaan gadaa fi bulchiinsisaa nagaa biyyaa eeguu keessatti ga'ee daran olaanaa qabaachuu isaanii agarsiisa. Gama biraatiin abbaan gadaa dhimmoota kunuunsaa fi itti fayyadama lafaa fi bishaanii, qabiinsa bineensota alaa fi mukkeen bosonaa caasaalee bulchiinsasaa waliin ni to'ata. Akkasumas abbaan gadaa saboota ollaa Oromoo jiraatan waliin walitti dhufeenyi gaariin akka jiraatu gochuu irratti ga'ee olaanaa qaba. Abbootiin gadaa amma jirra jedhan aangoo siyaasaa qabaachuu baatanilleen akka wanti kun hundi isaan ilaallatuu fi ummanni Oromoo akka sirna gadaatti deebi'ee of bulchuu carraaqutu irraa eegama ture. Isaan garuu mootummaa sirna gonfoo deebisee ummata Oromoo irratti ijaaruuf dhama'uuf ergamaa hoteela dhaqanii diggisii nyaachaa oolu. Kanaaf ummanni keenya kan abbootii garaa isaanii jechaa jiruuf warreen gadaa salphisan kan ofiifis salphatan waan ta'aniif jechichi isaanitti xinnaata malee kan isaaniif hin mallee miti. Kan biraa haa hafuuti abbootii gadaa karrayyuu mootummaa gorree qale duukaa dhaabbatanii mootii bilxiginnaa faarsuun isaaniif salphina. Ummata Oromootiifis tuffii guddaadha. Wanti tokko garuu nu shakkisiisuun qabu. Oromoon qabsoo isaatiin mootummaa abbaa irree abbootiin garaa cinaa hiriiran kana ofirraa jigsa. Gadaa ganamaa ni deebifata. Abbootii gadaa qulqulluu kanneen akka wareegamtoota fantaallee ni uummata. Horaa deebanaa gadaan roobaa gabbina jenna. Jagnaaf beekaa madaalli ni qoriidha abbaa loonii kiila lichisiisa. Anaaf soba ganuutu mirrigaadha afiraa gosa lammii nama dhabsiisa. Waaf dhugna hayyuun gorsi wallaala waan ofiittu hundarra caala. Hundarra caala. Hundarra caala. Hundarra caala. Waddaa sirriitti ilaala. Waddaa sirriitti ilaala. Waddaa sirriitti ilaala. Yoo warri luba gooba. Warri luba gooba. Warri luba gooba. Warri luba gooba. Gadiin fuutuu wanta tirtira aduudhaa teetii isi of taasila. Gadiin fuutuu wanta tirtira gadaa teetii isi of taasila. Ilmaan Oromtichaa yaa ijoollee hoo. Booranaaf Gujiin yaa ijoollee hoo. Machaaf Tuulamni hoo yaa ijoollee hoo. Sikoof mandoo yaa ijoollee hoo. Ituuf umbanni hoo yaa ijoollee hoo. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddatan hubanna.
sagantaa nadhii aadaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asumaan isin affeeraa. Tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.